يا الله التهانسكو فموتين خلق كوني إسلام ماني فبانا وقرسيس نصر الدين يا الله التهانسكو فموتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسنين جدا كبجمتوتا في هردوكتوتا جالتمتوتا فيا أني سعادة توبيدا سبسكرايب قودا لايكي قودا شيري قودا في نججبيسا إسنين جدا maal jechuun barbaade nyaataan hojjedha chaayinalii kiyyarratti jechuudha. Inshallah gaafa tokko akka nyaata aadaa Oromollee hojjedhu nabtii qaba. Hojiin chaayinalii kiyya nyaata jechuudha. Beeksisuma isiniif hima jedheeti har'a viidiyoodhaan isiniif as bahee akka subscribe na gootan akka na jajjabeessitan akka na bira dhaabbattan isin gaafadha. Isa kanarraa kanaafee akkam jirtu isin nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa koota alhamdulillah. Warreen hangaa kanaan dura na jajjabeessaa turtanii galatooma guddaa tokkoon isiniin jedha. Hedduu takka galanni keessan naaf haa jiraatu. Asumaanii waan hojjedhu guyyaa guyyaan viidiyoo waraabee isiniif dhiyeessa jechuudha. Subscribe laayikii na jajjabeessitu. Asumaan gara hojii isin keessa amma hojiif hin deema. Tole kaa daawwattoota koo turtii isinii wajjin haasaa tureen hunoo amma karanaan dhufee jira hojii kiyya kana. Amma hunoo waan hojjechaa jiru sitti argisiisaa. Kuni loomiidha. Loomii kana ani mootuu nama miidhagsitii foolee lukkuu kanallee ni balleessitii. Ammallee loomiin bareedduudha. Faayidaa qabdi waan taateef ani loomii kana itti godhe namni biraa dhiisuu hin danda'a, itti godhuu hin danda'a jechuudha. Kunoo kanaan dura illee hojjedhee isinitti argisiiseen jira. Tijaaj mashwaayii jedhama inni kuni. Tijaaj mashwaayiin bifa kanaan qophaayaa jala isaa dinnichaa fi timaatima shunkurtaa daradaratan jechuudha. Achi boodan gubbarraan kan qimamaa fi qimama garagaraatiin tole lukkuu irraa aftan jechuudha. Achi boodan foronatti galfama jechuudha. Fornoo yookaan fornoo daabboo fornoo isatti gala. Jalaa fi gubbaan itti banama. Bifa kanaan hojjetama jechuudha. Tijaaj mashwaayii jettiin arabni. Yooka humna hojjetaa jiruun isin agarsiisaa jira. Waan hojjetaa jiru tokko akkan isin agarsiisaa jira isinirraan hambisoo. Kunoo jalaa fi gubba banee jira. Kunoo akka diimaatu argitanii kana diimaa. Maashaallah. Gizee bahumootu hin gurraachata. Bakka gubbaan isaa diimaa ta'e baay'ee jechuudha. Yaa itti cufee jira. Turtii sa'aatii tokkoo fi walakkaa booda walitti dachaana. Dafeen bilchaatu wanni isaa itti banuu qabna. Haraaraa isaa sirriitti itti banuu qabna. Kunoo laazim wanti qabattanii qabata sirreeffachuu qabdan. Harki nama gubata jechuudha. As keessatti yoo hojjetan harki nama gubata. Waan nama uffadhee qabataa jiru kana qabattanii keessaa fuutan jechuudha. Hunoo bifa kana lukkuun awwal agartan bilchaatee jira. Loomiin gubballee gurraachitee jira. Amma hafuurri loomii kana bakka waa takka illee hin jiru. Garuu ani dizaayinumaaf itti dabale abbaan feetan itti dabaluu dandeettan, abbaan feen illee itti dhiisuu dandeettan jechuudha. Rakkoon qabu. Yaa nyaatarraa hin haftu loomiin gaariidha waan taateef irra godhe malee. Amma kun ruuziidha. Ruuzii kana walatti wayitee bilcheessin agarsiifne. Shunkurtii fi maajii qaba. Shunkurtii qaba kanaan xabbasee jechuudha. Xiqqoosii irdii qalamii isaa qayyaramne. Kan na faana turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Bye bye.